Himbaate garaashee keessa kan ture ilma waaqayyoo isa ta'e, which is waaqayyo isa ta'edha. Oromtichi Protestant maadha kuni. Kiristaana moo Musliimadhaati? Kiristaana yoo ta'e sitti agarsiisa. Musliima yoo taate garuu siin deebisu. Sababiin isaa obboloota wajjin haasaa jira gatiin ta'e jechuudha. Ishi ani Yesuus viidiyootti fufumoo ani Yesuus wajjin haasa'u. Viidiyoo sin agarsiisa viidicha isaa duraa dubbatteetti waa dubbatu barbaada. Malee waa'ee kaanii sagalee isa kaaniin hin beeku gaafa barsiisaa girmeen barsiisanii kanan dubbachuu barbaadu duraan dursee nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barsiisaa girmeen gaafa sana kan isaan dubbatanii ijoolleen taa'aniitu Maariyaamiin waaqa deesse moo nama deessee jedhaniitu gaafatan. Gaaffiin kunis immoo gaaffii ortodoksii ture malee gaaffii isin gaafachuullee miti jechuudha. Achiin barsiisaa girmeen seenanii wanta baay'een erga dubbatamee booddee Yesuus Maariyaamiin namummaadhaanii Yesuus Kiristoos namummaadhaanii nama deesse. Garuu immoo namummaa sana keessaa waaqummaan ni jira. Innaa nama duwwaa deesse hin jedhamu jedhanii xiksii baay'ee kennanii barsiisaa turan. Garuu immoo iddoos nama dubbachaa jirtanitti sagalee ciccite nama deessee jettaniitu kan isin fudhattanii dhuftanii jechuudha. Garuu barsiisaa girmeen kan isaan jedhanii namummaadhaanii namadha kan dhalate haadha waaqaa hin jedhamu. Garuu Yesuus Kiristoos waaqummaan achi keessatti ni argamu moo hin argamu isa jedhuu fi akka kanatti nutti himu ibsanii turanii jechuudha. Tokkoffaa wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 irra isa jiru fudhatanii ibsanii. Inni lammaffaa immoo Filiippiyoos boqonnaa 2:7 irra isa jirudha kan isaan fudhatanii ibsanii. Innaa barsiisaa girmee wanta isaanii dogongora barsiisan hin jiru jechuufani. It's okay. So loojikii makanaan adeemnu please namni tokko gidduun galle. So maal hojii buute reeqa dhalee kiyya? Natu buuse. Nama buuse moo ofii buute? No dubbattee miti girmeetta ishee godha. Mita hiikooti yaakin. No ani ammasti ishee wajjin haasaa deebisi. Ishee wajjin haasaa rakkinaan qabu. Gammeessi kan jalaan bahin ishee. Okay ergadhu. Yeah, ishee wajjin haasaa barsiisaa girmaan yoo dhufe rakkinaan qabu. It's okay. Tamasasaayidha yaadii jiru gatii ta'e jechuudha. Kiliirii kan ishee wajjin haasaa. So akkasidha guys. So kan jedhamaa jiru Maariyaam keessa kan ture nama Yesuus Kiristoos jedhamudha moo waaqa Yesuus Kiristoos jedhamudha? Gaaffiin isaanii akkas hin turre. Gaaffiin isaanii kan ture Yesuus Kiristoos Maariyaamiin waaqa deesse moo Maariyaamiin waaqa deesse moo nama deesse jennee fudhanna warri wangeelatti amannuudha gaaffiin isaanii. Isin garuu iddoo kanatti wanti isin waliin galle waan biraati bare Bilaal. Rakkinaan qabu. Akkamidha beektaa naaf Yesuus rakkinaan qabu. Isa dhiisiti. Amma ijoolleen gaafatan dhiisnee amma naafatti duwwaa hin haasa'u. Sababiin isaa namoonni baay'een nun gashitanii nun haasofsiistanii naamin jedhu gaafa gashin immoo naafa'an isheedhani. So kanaaf iyyuu namni tokko akka bira darbu hin barbaadne kanaaf jedhetan. So Yesuus Kiristoos inni jedhamu daa'imni Maariyaam keessa ture tootaalii nama qofadha moo waaqayyoodhaan? Nama qofa miti. Nama qofa hin jedhamu. Namummaa sana keessatti Kiristoos iyyuu jedheera bara. Ani abbaa keessa abbaanna keessa erga jedhetti wal keessa jira malee adda adda hin jiru. Garuu Yesuus Kiristoos kan inni dhufee ija namaatti mul'ate namummaadhaan. Kan inni dhalate kan inni qooddate namummaa sanaan beekna karaa sanaan iyyuu kan waaqayyo hin argine malee waaqayyo ijaan illee hin argamu. Karaa sanaan kan waaqayyo hin argine nuti karaa Yesuus Kiristoos. Barsiisaa girmeenis kan isaan dubbatanii kanumadha. Garuu wanta ciccitee dhufe waan argitaniif isin isarratti ka'uu barbaaddani noo barsiisaa kiyyadha barani. Amma seriously barsiisnee ishii nagaraan haasofna gaafa jennu dhiisaa bakka girmee dhiisaa sin girmeen gaafa nama hin jirren kaasinaa bakka.
Ay ana akkasin jenne yoo jedhate girmeen nufi haasa'u. Girmee dhiisi bakka. So kanatti jechaa jirtu ani abbaa keessa abbaan na keessa gaafa jedhu abbaa fi ilmi tokko chaartaati. Abbaanis ilmuma sanadha jechaarta. Addaan hin ba'u jechuun addaan ba'u miti. Okay. So kanaaf iyyuu fannoo irratti kan fannifame kan nuuf garafame abbaadha jechuudha. Namummaadhaan Kiristoostu garafame namummaa isaatiin. Na dhaggeeffadhu qaxalee kiyya Kiristoos maqaa sana namummaa sana itti waamaa jirrudha. Maqaan namummaa sun itti waamamaa jiru suni ilma waaqayyo isa jedhamisidha abbaadha isa jedhamisidha miti kanatti jechaa jirtu jechuudha. Ani kana nama nadhu abbaa ilma hafuura qulqulluu jedheeti nama nadha. Kanaaf iyyuu gargarii hin ba'u sagalichi nama foonii ta'e erga jedhee sagalee waaqayyoo ilmadha. Kan ija namaatti mul'ates ilmadha. Kanaaf iyyuu ilmuma sana namummaa isaatiin Kiristoosii garafameera. Dhiigdi isaa lola'eera. Namummaa isaatiin ana fakkaateera. Foon namaa uffateera. Waan namni ta'u hundumayyuu ta'eeraan. Waaqummaa isaatiin garuu waanni ta'e jechuun waaqummaa isaatiin ni fayyise. Waaqummaa isaatiin waaqayyummaa isaatiin akkuma waaqayyummaatti hojjeteera jechuudha. Kanaaf iyyuu ani kana nama nadhu akkasittidha jechuudha. Karaa kootti. Qaxalee kiyya waan si gaafadhe seeraan na dhaggeeffadhu qaxalee. Waan isin jechaa jiru waan tokkodha. Eessa dhattee? Jiraam. Oh, ishi. Ay nama wayii baay'inaan iddoo kee duwwaanatti ta'e. Ishi kan nuun jechaa jirru waa'ee namummaa isaaniiti. So even meemee abbaa fi ilmayyuu gargar baasnee ilaaluu jalqabu. So abbaadhaaf ilmi abbaan suni ofii masaadhaa ilmadhaa ilmi sun ofii masaadhaa abbaadha jettee amantaa? Moo garaagari? Abbaa siin jedhee barani kana nama nadhu ilma abbaa hafuura qulqulluu jedhee tan amanadha. Naagala isa kana namantaa namantuu siin jechaa. Hojiin isaanii gargari qaamni isaanii gargari jedhee nan amanadha. Hojiin isaanii garuu gargari jedhee nan amanadha. Ilaa na dhaggeeffadhu. Abbaan ilmuma sanadha moo ilmi abbaa sanadha moo garaagari? Kana duwwaanatti. Abbaatuyyuu ilma keessa jira. Yaani wal keessa jiru malee gargar ba'anii jiraachuu hin danda'an. Obboleettii kiyya waan isin jechaa jiru si fookas godhee na dhaggeeffadhu. So tokkodha jechaa jirta. Abbaanis ilmadha jechaa jirta. Lakki akkas jechaa hin jiru. Abbaanis ilmadha. Hafuurri qulqulluu ilmadha. Abbaanis ilmadha jechaa hin jiru. Akkas jechaa hin jiru. Akkuma wangeelli naan jedhutti hin jiraanne. Thank you so much. Bakka waan isin jedhu duukaa fookasii naa godhe. Waan adda biraa dhiisti. Komantii waan hundumaa dhiisti. Na dhaggeeffadhu. So kan dhufee dhalate abbaadha moo ilmadha? Sagalee nuun jedhamtiire. Sagalee sanatu nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedhamti wangeelli. Tokko sagaleen suni abbaadha moo ilmadha? Ilmadha kan dhalate. Goobas licha. So ilmi suni gaafa dhalatee foon eessa birattidha kan inni argate? Maariyaam irraati argate. Okay, foon Maariyaam irraa gaafa argate akkamittidha kan inni argate? Dhufee keessa seenee argate moo keessatti daa'ima Yesuus jedhamu tokko daa'ima wayii uumeetu dhufee keessa gale moo akkamittidha kan inni argate? Akkuma macaafni qulqulluun nutti dubbatu irra Lukaas irratti hafuura qulqulluudhaan kan isheen ulfoofte. So kanuma nana manaa jechuudhaan macaafa qulqulluudhaan adda naman waan ta'eef. So kanaaf iyyuu hafuura qulqulluudhaan ulfoofte jechuun hafuura qulqulluu dhufee keessa buufate miti hafuura qulqulluudhaan ulfoofte jedha osoo hin taane wanti suni akkamittiin ulfaa jennaan hafuurri maal jedha sun dur naa baasuun hafuura qulqulluun silla dubbachaan ture si golbooba kan jedhu jechuudha. Hafuura qulqulluu si golbooba jedhee. Ay hafuurri qulqulluun sirraan bu'aa jedha. Hafuurri qulqulluun sirraan bu'aa jedha. Abbaan si golbooba. Kan dhaggeeffadhu qaxalee kee. Hafuurri qulqulluun sirraan bu'aadha. Hafuurri abbaa immoo si golboobaadha. Yaa. So lammansaayyuu abbaa jedhamee kan waamame golboobuudha. Hafuura qulqulluu jedhamee kan waamame immoo irra buufachuudha. Ilmi eessa bira jira as biratti? Ilmi kan ijaan nutti mul'atedha bar kan dhalatedha kan foon uffate sanidha. Na dhaggeeffadhu qaxalee kee. So ilmi ala hafuura abbaan si golboobaa jenneerraa hafuurri qulqulluun immoo sila duukaa taa'enneerra. Ilmi kana sadan duukaa
alfa omega kan turedha miti logos inni jedhamu which is Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti waaqayyo wajjin ture haaraa miti. So as biratti lamman isaanii maqaan isaanii dhahamaniiru abbaanis hafuurri qulqulluunis ilmi Yesuus adirra jira. ilmi kan jiraatu qaba. Ila yoosii galite ani intini miti. Yoosii galirate ay iddoo kana biratti istinaa galee isa kana immoo beeku. I swear to God it's okay. Intini hin jedhi. Inta canaannakin kana. Waan kiristaan tokko kan na jalaa canaannaku hin barbaadu. Geetaan Aranan janna kana. Okay, ishee qaxalee. So kanaaf iyyuu as biratti hafuura abbaan maqaa dhaameera hafuurri qulqulluun maqaa dhaameera right? Kan maqaan dhaamne eenyu duwwaadha? Ilma. Ilma duwwaadha. So maaliifidha ilmi kan inni maqaan dhaame? Dubbatee ture bar ergamaa Gabrieliin ikkoo Maariyaamitti dubbatee ture bar ilma ni deessaa jedhanii dubbatee jiraani bar akkamitti ta'uu danda'a jettee gaafatte ekkoo ishiin. Thank you so much. Kanaaf iyyuu maalidha? Humni abbaan golboobaa hafuurri qulqulluu irra buufataa ilmi garuu eessadha kan inni jiru isa garaa ishee keessaati dhaqee dhalatudha. So garaa Maariyaam keessadha kan inni jiru. Kun hundinuu lamman isaanii kan dhaggeeffatu. Hafuurri qulqulluun kan inni irra buufate humni abbaas kan inni golboobee fi ilmi gadi dhalachuuf jedhu miti. So ilmi eessa biradha jechuudha kan inni jiru durbee Maariyaam keessadha right? So kanaaf iyyuu ilmi suni durbee Maariyaam keessa jira yoo ta'e ilmi sun erga waaqa dhateeti maaliifidha kan nuuni durbeen Maariyaam suni waaqayyo ilma haadha waaqayyoon baatte kan nuun jechuu hin dandeenye. Eshi durbeen Maariyaamiin waaqayyoon baatte jechuu hin dandeenyu isheen akka keenya nama tokkoffaa durbeen Maariyaamiin waaqayyoon baatte akkamitti jechuu ni dandeenya ree Maariyaamiin ikkoo kan isheen deesse namummaa Kiristoos deesse malee waaqayyo deessee hin jennuun. Garaadhuma Maariyaamii sana keessatti iyyuu kan kenne kan dubbate silaa kan akka ta'u ta'e iyyuu waaqayyo itti dubbate waaqayyoon deesse yoo jennee dursaa ergaa Maariyaamiin nama akka keenyaati. Erga ishiin dhalattee waaqayyoon dhalatee nu jechisiisa. Kanaaf iyyuu Maariyaamiin waaqayyoon deessee gaafa jennu waaqayyo dura hin jiru Maariyaamiitu nuuf fidee jennaa jechuudha akkasitti nu jechisiisa. Kanaaf iyyuu namummaadhaan irraa qooddate malee waaqayyo hin dhalullee hin dhalchullee nuun jedha dubbiin sagalee waaqayyoo. Thank you so much. Yaada gaarii yaada kee amma hubadhe. So erga Maariyaam irraati dhalateeti isa ishee duran turre nu jechisiisa. No way akkasumti. Maalidha kan nuun jechaa jirru ishee irraati dhalate gaafa jennu baay'ee simpiliyaa baay'isee akka Yesuus Kiristoos dhalate nama ta'e jennaani hin dhalate jechi jedhu iyyuu Yesuus Kiristoos hin dhalate jettee amantate jennaan this is very simple. Maalidha macaafni qulqulluun keenya logos inni jedhamu which is waaqayyo inni jedhamee waamame suni durbee Maariyaam irraani nama ta'ee nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedha right? Boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti logos inni jenne nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee. So nuti logos inni jedhamu kun waaqayyo inni as bira jiru kun inni guddaan kun inni alfa omeegaa ture waaqayyo wajjin qixxee kan ta'e inni dhufeetu nama ta'eedha kan jechaa jirru. Namummaan isaa of course durbee Maariyaam dura hin turre namummaadhaan. Waaqayyummaadhaan garuu durbee Maariyaam dura ture. Uumaa keenya dhagatii ta'e jechuudha. So inni uumaa ta'e kuni uumama keessa gaafa dhufuuf jedhu karaa kamidha kan inni dhufe? Jalqaba eessadha kan inni dhaqe ituun dhalatiin dur gaafa dhalachuuf jedhu. Maariyaamiin Thank you so much. So Maariyaamiin bira eessadha kan inni dhaqe eessa ishee bira dhaqe? Garaa ishee keessa ka. Adamti right? Eeyyoo. Kanaaf iyyuu garaa ishee keessatti kan isheen baatte eenyudha? Yaani Kiristoosiin kan isheen baatte. Kiristoos sun maalidha? Kiristoosii nama guutuu waaqa guutuu. Rakkinaan qabu Kiristoos sun waaqadha moo waaqa miti? Waaqa guutuu nama guutuu jenna waaqa dhazzannaa. Namummaa guutuun isa dhalachaa jirudha obboleettii. Eeyyoo. Namummaa guutuun isa dhufaa jirudha. Isa dhufaa jiru. Na dhaggeeffadhu. Namummaa guutuu sana inni fidaa jiru sun eenyudha maqaan isaa? Eenyudha waaqadha moo namatu nama fidaa jira?
namatu eenyummaa isa Yesuus jedhamu kana fidaa jiramoo waaqayyotu dhufeetu eenyummaa sana fudhachaa jira. Kan gochaa jiru waaqayyoodha malee nama miti. Kan godhe waaqayyoodha. So kan dursee dhufee eenyudha garaa Maariyaam keessa namummaa sanatu dursee dhufee keessa seene immoo waaqayyummaa sanatu dursee dhufee keessa seenee achiiti namummaa argate. Kamtu dursa? Iddoo kanatti naan galle garuu jechuun yaani. Na dhaggeeffadhu qoqqoodha. Tusiin galiin deebisin. Namummaan Yesuus Kiristoos erga dhufeeti. Which means namummaan Yesuus Kiristoos durseen turre, right? Waaqayyummaa isaadha kan dursee ture. So kanaaf iyyuu namummaan isaa kun akka inni dhufuuf mansee kan ta'e yookiin sababa kan ta'e waaqayyummaa isaadha miti. Waaqayyummaan sun itu durbee Maariyaam keessan seenne ta'eeti namummaan sun hin dhufa. Hin dhufu. So kanaaf iyyuu durbee Maariyaam keessa garaa ishee keessa seenee namummaa kan uffate eenyudha? Waaqayyo miti. Sagalicha nuun jedha. Sagalichi sun maalidha qaxalee kiyya? Waaqayyo miti. So kanaaf iyyuu sagalichi sunis waaqayyo sunis durbee Maariyaam keessa taa'eetu maal uffate? Nama uffateetu then maalummaa isa lammaffaa which is neecharii lammaffaa namummaa fudhate miti. So kanaaf iyyuu namummaan yookiis neechariin lammaffaan dhufe suni sababa waaqayyummaan sun durbee Maariyaam keessa tureefidha miti. Ikkoo amma barii kan Maariyaamin deesse yookaan ilma ni deessaa jedhanii miti ree. Ilma ni deessa kan jedhanii namummaa sana dalaali bilaali amma kan irratti nuti yaanni kan isiniif hin galle yaanni keenyaaf yaanni keessan kan isinii waliin galle namummaa sana namummaadha. Namummaa foon ishee ila Yesuus Kiristoos fooniini namummaa isaatiin nama guutu waaqa guutu jennee erga amananneeti namummaa isaatiin foon Maariyaam irraa qooddate waan ba'eefi Maariyaam akkuma wangeelli keenya nuun jedhu namummaa isaa deessee jedhaniitu jenneetu kan nuti amannu jechuudha. Waaqummaan hin dhalataa hoo hin dhalatu isa jedhuuf waaqayyo hin dhalchullee hin dhalullee hin du'ullee jedha macaafni qulqulluun. Sagaleen kun dhaga'ama yoo ta'e jechuudha. Keessa hin buufanne jira. Hin dhufa. Jira sagaleen kee amma deebi'ee dhufee. Okay. So namummaan suni namummaan Yesuus Kiristoos waaqayyummaan isaatu dursee Maariyaam keessa hin teenye ta'eeti naqni ta'eeti namummaan sun hin dhufa. Hin dhufu ko kanaaf barka nuti jechaa jiru kanaaf waaqayyoo hin dhalatu kan nuti jennee fi bara sanaaf osoo laal sagaleen suni jalqaba ture moo dura hin turre? Waaqayyo dura ture moo dura hin turre? Maariyaamiin dura ture moo dura hin turre? Qaxalee kee sagaleen sun waaqayyo siin jedheen sitti haasaa jira. Maariyaamiin immoo afachuudha. Maariyaamiin immoo jechuudha. Maariyaamiin kan uume eenyudha? Waaqayyoodha miti? Ani wanti naan galle mucattii Musliima moo Kiristaana? Laani Kiristaana. Jechuun gaafiin ishii naan galle waan ta'eefi yoo ibsuu dandeette Kiristoosiin nuuf haa ibsitu. Yoo ibsuu hin dandeenye ammoo barsiisaan ishee sun dhufee nuuf haa ibsu malee tokko beekaa sa'aatii gubuudha. Beekaa sa'aatii gubuudha. Lammaffaan isa jechaa jirtu kana luqqisiidhaan nuuf mirkaneessi obboleetti. Luqqisiin kun akkana jedha. Ati immoo akkanatti barsiisaa jirta. Kanaafuu akka nuti kaleessa barannetti luqqisii kana irra dhaabbannee Kiristoosiin akkanatti hubadhe akkamitti naaf ibsitaa jedhi malee yoo gara kana taate beekaatuma mormiitii sa'aatii irraa gubiidhaaf waan si erga wayii namatti fakkaata. Lakki barsiisaa joonnanii ergamtuu illee miti akkaataan itti amanadhusi akkaatuma kanaanidha sababbii ta'ee fi anisuma dhugaasaa jiru suma macaafa qulqulluurra jiruun dubbachaa jira malee ergameellee miti. Barsiisaan keessa akkasumatti kan na barsiisanii ani Yesuus Kiristoos akka barattisan nuuf ibsiisin jechaa jira mila mormee qofa osoo hin goone akka itti barattisan Kiristoosiin jalqaba irraa haga dhumaatti akka itti barattisan mee nuu ibsi. Ayyee
gaafii keessanii gaafii isin gaafattan yookaan immoo yaani ibsiidha yoo ta'e nan ibsaa Yesuus Kiristoos an dursee kana nama nadhu waaqa guutuu nama guutuu jedheetiin kana nama nadhu Yesuus Kiristoos fayyisaa kiyyadha jedheeni kana nama nadhu akkasitti kana nama nadhu waa'ee akkamitti dhalate yoo isa dhalate sana maal jettan yoo jettan immoo namummaa Kiristoos dhalate malee waaqayyoo hin dhalatullee hin dhalchullee nuun jedha macaafni qulqulluun kanaaf iyyuu Yesus Kristos namummaa Yesus Kristos keessa Dalchulle kan jedhu sana mee luqqisiin ogeenya. Waaqayyo hafuuradha. No, in dhalatus hin dhalchu kan jedhe sana. Waaqayyo hunduu iddoo jedhutti hin dhalatu jedhee waaqayyo hafuuradha. Waaqayyo hafuuradha. Waaqayyo hafuuradha. No, simmoonni abdeemtu yoo ta'e sokke. No, waaqayyo dhalataa siin jechaa jira. Lakki yoo naamiti. Hin dhalatu waaqayyoon. Hin dhalchus. Waaqayyo hin dhalatu, waaqayyo jiraataadha, waaqayyo uumamaa miti, waaqayyo uumaadha. Okay. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos haadha uumaadha jedheetini kana nama nadhoo. Kanaafiyyuu ani mormii keessanii gotuun taate akkaataa barsiisaan girmee itti dubbatan karaa kanaanii malee nama Filiis girmee ragaan godhatiniiti waan baratte sana of danda'e nutti himi malee yoo girmeedha jette anaanis nama biraatii wal bukkee qabuudhaaf deemta waan ta'eefi akki an baradhe kanadha. Barumsa kan kee nutti himi malee barsiisaa kan kee nutti himin. Maaf barsiisaa Ana gaafii natti naqxanii jara keenya. Qoomee anaa fi koo qoome. Anaa fi Yesuusii qoomee dhiifama. Barsiisaa paastaris qoomee yaadumtati kaaftee fi yaadni isaan kaasan iyyuu gaafii biraa natti fide. Namummaa Yesuusiin hin gantuus hin bilaal. Kana tokkitti na deebisa. Yesuus namummaa isaa hin gantu. Maaliif raagannaan waa'ee namummaa Yesuus gaaffii miti mammanuuf. Waaqummaa Yesuus qofitti maa ibsitanii dhiiftu ala qoy bilaal qoy waan hin jedheefan qaba. Waaqummaa Yesuus qofa bichee ibsitee dhiifta yoo taate namummaa Yesuusiin utoon ibsiin irraa gattee namummaa Yesuus dhiiftee waaqummaa Yesuus qofa ibsita yoo taate maalitti nu jalaa deemaa jira dubbiin kuni yaanni kun eessatti dhufaa jira Yesuus Kiristoos qofa yookaan Yesuus Kiristoos qofa waaqessuu isaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu gatan sanatti nu geessaa jirtu. Maalitti nu dhaqaa jira dubbiin dhaqee naanna'ee garamitti nu geessu amma borummoo fudhatanii dubbiin kun akkam taasisanitti fakkaate warra jiisasii bicha warra jiisas jedhanii ba'an sana qofitti nu jala deemaa jira. Ila jiisasii qofitti jira abbaan hin jiru hafuurri hin jiru warra hafuuraa fi abbaadhaan morman ta'uuf deemna. Namummaa Yesuusiin qofa gattanii namummaa Yesuus irraa gattanii waaqummaa Yesuus qofitti bichiin ibsina gaafa ibsitan waaqummaa isaas namummaa isaa akka waaqummaan isaa namummaa isaa keessa jiraatu. Namummaa Yesuus Kiristoosiin keessa jiraataadha caafanni qulqullaa'e. Yesuus Kiristoos ofiisaa yeroo hundumaa gaafa of waamu ana ilma namaa akkas gochuuf turtanii ana ilma namaa ofiin jedha. Maaf nama jedhee of waamire Yesuus? Ana ilma namaa jechuu barbaadanii ana ilma namaa akkas gootu ana ilmi namaa fannootti dhiyaachuuf jedha. Ilmi namaa qormaataatti galuuf jedha. Ilmi namaa akkas ta'uuf jedha jedhee Yesuus Kiristoos of waamatu. Namummaa Yesuus Kiristoos sana siin gatiin gaafa dubbata walitti lachuusaa dubbadha anattuu gaafii uumtaan an baqachuuf jechaa jira. No, namni namummaa Yesuus Kiristoosiin kaadeen jirutu biyyoonatti garuu wanti jedhamaa jiru Kiristoos nama qofaa mitiidha kan jechaa jiru. So namummaa isaa dhalatee achiitii dhufee waaqayyummaan keessa bu'e miti. Keezii miti keenya achuma dhufa isaa malee. Achumaayyuu durbee Maariyaam keessa kan jiru namni sun jenneetu rakkanaasaa jirtu biyyoonatti. Achuma dhufa isaa jechuudha. Keeziin keenya kanadha malee bazaadhaa immoo hojiitti akka nuun hin deemnee fi onli jiisasii warreen jedhamanitti akka nuun hin deemnee fi kan nuun haasaa jiru abbaan hin jiru hafuurri qulqulluus hin jiru miti kan jechaa jiru. Fookasiin keenya sillaasee miti. Fookasiin keenya kiristooloojiidha. Sillaasee irratti haasaa hin jiru. Kanaafidha sillaasee goona taanaan biroodii ta'a gar malee abbaa ibsinee hafuura qulqulluu ibsinee neecharii isaanii addaa gara goone ibsinee nu jalaatii bal'ata gatii ta'ee fi so kanaaf iyyuu Kiristooloojii isa jedhamu waa'ee Yesuus Kiristoosidha kan haasaa jirru. Innaa so maalumaaf iyyuu moor kiliirii gochuudhaaf nuti kan jechaa jirru Yesuus Kiristoos gaafa jennu nama maqaadhaa jirra miti. Waxxaate akka abdii akka sambadii kana miti kan maqaadhaa jiru. Yoona bara 2000 dur nama dhalate wayi miti kan maqaadhaa jiru.
Nuti kan jechaa jirru Waaqayyo dhufee nama iddoonni itti ta'edha kan haasaa jiru. So even namummaa sanaaf keeziin Waaqayyodha. Ilmi tun jiru ta'e namummaan isaan jiru ture bakka. Kun ergixanyaadha wanti nun beeku. So ilmi gaafa dhufee nu gidduu deddeebi'e sana, which is biyya lafarra gaafa deddeebi'e sana, dhalachuu guyyaa Maariyaam keessatti eegalee kaasnee Waaqayyummaa dhiiseen dhufte. So garaa Maariyaam keessattis Waaqayyoodha kan inni ture daa'imni sun jechuudha. Inni nama ta'e sun. Waaqayyo suni dhufeetu nama ta'e jedhama. Waaqayyo which is logos nama ta'e jedha. Namatu intini ta'e miti. Keeziin namummaa sanaayyuu eenyudha? Logosidhaadha kan inni jechaa jiru. So gaafa quba itti qabdan sana, logositti gaafa quba qabdan sana, Yesuusitti gaafa quba qabdan sana, by default logosittidha kan isin quba qabaatan. Namni anatti namanni gaafa jedhu, namni namummaa isa kanatti miti kan inni jechaa jiru baay'ee. Foonitti namni namanni miti kan inni jechaa jiru. Ilma Waaqaa isa ta'e, Waaqayyummaa akkootti namni namanni. Inni jireenya hin qabuudha kan inni jechaa jiru. Garaa Maariyaam keessa inni ture nama Yesuus Kiristoos qofa jedhamudha. Kanaafuu nama Yesuus Kiristoos gaafa jettanii Waaqayyoon akka isin maqaadhaa artan baay'ee. Esti Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 43 nu baasaa dhaqaati. Kanaafuu egaa Bilaal, kanaafuu egaa gargar baasuun hin danda'ama ree namummaa Yesuusii fi waaqummaa Yesuusiin. No, badhaatu be sirriitti don't think mee viidiyoo banii badhaatu haa dhaggeeffattu barumsa achi barsiisaa Maalalla qoqqoqqoo Abbaa Abdulloota yaaduma asitti ka'ee dhiisaanii kan biraan hin dhaggeeffachiisina. Hamma saasaa mirraa naasaa jira nama. Hamma saasaa mirra. Ani isa kan nama biraa dhaggeeffadhee haasa'uus hin fedhu. Abbaan akka fedhe haasa'e yaada sana toon bira jiraadhee haasaa malee. Hamma isa dhaggeeffadheerraa hamma saasaa jirrurraa nama guutuudha waaqa guutuudha eega jenne. Waaqummaan Yesuus Kiristoosiin keessa namummaa Yesuus Kiristoosiin keessa Abbaa Abdulloota soorii muutii qabadhaame sagalee isin bira jira. Waaqummaa namummaa Yesuus Kiristoosiin keessa eega waaqummaan waaqayyummaa guutuu jedhela otoo irraan hir'i. Hinnaa Yesuus immoo bifa waaqayyummaa isa waaqayyo abbaa wajjin wal isa qixxeessuu hamala waaqayyummaa ituma qabuu sana waan qabatanii itti hafanitti toon lakkaayinii waan hundumaan nama ta'e gaafa jedhu nama guutuu ta'ee argame gaafa jedhu waaqummaa sanatu maal ta'ee bifa namummaa san uffate jechuu isaati. Bifa namummaatiin dhalatee jedhe maaltu waaqni guutuun otoo ila waaqayyummaa qabuu jedhee haboo sanatoo qabuu dhufee maal uffatee bifa namummaa uffatee jedhe. Weel tole heegaa bifa namummaa uffate. Asittis immoo maal jedha dhufee immoo Qolaasiyaasii keessattis waaqayyo guutummaadhaan akka jirutti itoo irraa nan bifame. Guutummaa waaqayyummaa namummaa Yesuus Kiristoos keessa jiraataa jedhe tokko. As deebi'ee immoo iddoo biraatti maal jedhaqee immoo Qolaasiyaasuma boqonnaa 9 irratti bifti itti waaqayyoon ija namaatti mul'atee karaa Kiristoosii jedhe. Waaqayyo inni duraan gaafa Museen ijaanan si arga jennaan lakki ijaan na arguu hin dandeessu namni ijaan na argee jiraachuu hin danda'u jedhe santu waaqa isa ijaan hin mul'anne isa hafuura ta'ee jiru sanatu isa namni yoo jaallaale dhumu sanatu maal ta'ee bifa namummaa uffatee isa Qolaasiyaas irratti bifa namummaa uffate sanaan dhufee argame ijaan namatti mul'atee jechuudha. Kaleessa isa raajota karaa garaagaraatiin sagaleen namatti dhaga'amu sanatu sagalee sanatu maal ta'e har'a foon uffatee ila Ibroota gubbaarratti Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti karaa raajota garaagaraatiin jedha karaa garaagaraatiin karaa raajotaatiin waaqayyo namatti mul'achaa ture yookaan namatti dubbachaa ture jedha. Amma immoo jedhe as gadi siqee lakkoofsa 2 irratti amma immoo jedhe bara isa keenyaa kanatti immoo jedhe namu ila karaa Kiristoosii Yesuusiin dhufee nutti dubbatee jedhe. Tole sagaleen duraan akkamitti dubbatamaa ture? Musee faatti huuxii qoraattii keessaan sagalee dhagaa ture Museen. Tole ammas raajota warra kaanitti jechuudha. Gaafa itti mul'atu gaafa itti dubbatu sagalee dhagaa turan. Sagalee iddoon sagalee jedhu kun sirrii nuuf dhagalu. Sagalee gaafa dhagaa turan sana sagaleen inni duratti kakuu moofaa keessatti dhagaa turan sun gara Kiristoos Yesuusitti dhufee Yohaannis immoo maal jedhee nuu ibse.
Sagalee isa raajonni darbanii dhagaanii nutti himaa turanii sagaleedhaan waaqayyo hin jira jedhanii isa ittiin beekaa turan sanaa hamma immoo dhufee sagaleen foon uffatee nutti argamuusaa jedhe Yohaannis irratti dhufe. Yohaannis boqonnaa tokko irratti dhufee maal jedhee sagalichi sun foon uffachuusaa jedhe sagaleen ni kamtu. Hinni duraa waaqayyo hin jira jedhanii ittiin beekan gurraan itti namatti dhaga'amu ture. Hinni namatti dhaga'amaa ture gurraan dhaga'anii waaqayyo jiraachuusaa sun beekan. Ijaan garuu qaamaan kan hin mul'anne sun akka jiraachuusaa beekanitti amanaa turan suntu dhufee asitti immoo foon uffatee nama ta'ee ijaan nutti mul'ateedhan jedhe eenyu Yohaannis dhufe wangeela Yohaannis irratti sagaleen sun duruma turee jedhe sagaleen sun ofuma isaayyuu uumaadhaa jedhe. Kanaafu sagalichi foon uffatee dhufe kun foon uffatee gaafa jennu namummaan isaallee irraa hin mulqamne jechuudha. Namummaa inni uffate sun illee irraa mulquu hin dandeenyu uffateera nama ta'e. Waaqummaan isaallee immoo waaqayyummaan isaallee isuma keessa jiraate. Kanaafuu nama guutuu waaqa guutuu kan nuti jennee iddoo tokkotti walitti qabnee fudhannu isa kana malee Yesuus nama qofa jechuu hin dandeenyu waaqa qofa jechuu hin dandeenyu. Waaqa guutuuf nama guutuu kan nu jechisiisu isaan kanaadha. Akkanatti yoo qatiidhaan ibsitan sirrii jedheetanii fudhadha eebbifamaa. Badhaatu gaafiin dhabdeen jiru kanarratti miti be. Abdulloota. Sagalee akkoo itti Kana waasee darbu abbaa Abdulloota. Kana seen darba Abdulloota akkaashee. Hin danda'amamni. Eno garuu suma haasaa turteedha badhaatuun kana ala namni deemin jiru namummaa gaafa irraati adda baasanna kan isaan Yesuus nama jedhamu tokkotu dhalate kan jedhudha. Haasee dhufaa ture. Itti fufi maalumaafuu marara. Ishi nuuni kan nuyi amannu jennee dubbannees macaafa qulqullaa ragaa godhannee Yesuus qaama tokkodhaa amala lama keessatti argamaa jechuudha. Amalli tokko amala waaqayyummaadha. Amalli tokko amala namummaadha jenneerra. Kana ergixeenyaa goonee dubbanneerra jechuudha. Maariyaamii isa kam argamsiiste isa kam hin argamsiisne yoo jenne immoo kana diifiniishinii isaa baruu qabna la. Maariyaamii namummaa isaarraa Yesuus namummaa Maariyaam irraa qooddateera. Dhiiga isheerraa dhiiga, foon isheerraa foon fudhateera. Garuu waaqummaa hin argamsiisne keessatti argame parsanii sana keessatti neecharii lamatu argamee jennee kaalsedooniyaadhaanii keenya jechuudha. Kun immoo walittiin bu'uu, waliin dhiituu yookiin walii micciiruu bakka confused waliin godhu zaan akkasti keenya jechuudha. Kana lamman akkas jechuu hin dandeenyu immoo dhala akkas jechuu hin dandeenyu. Waaqayyoo dhufee gara Maariyaam keessatti nama ta'e parsanii akkas taana amala lama argamsiisne parsanii immoo gannaa jechuudha. Parsanii tokko keessatti amala lamatu argamaa jechuu qabna dirqama. Parsanii ganuu hin qabnu. Amala lama sanas ganuu hin qabnu. Kana Ignaatiyoosii barreeffama isaa keessatti kan kaa'edha diifiniishinii kana jechuudha. Kanumadha Kaalsedooniyaan immoo kan inni proof godhe jechuudha. Kanaaf iyyuu understandingii kana qabna malee parsanii sana ganuu hin qabnu jechuudha. Nisxiroos immoo parsanii sana lama godhe. Parsanii sana akkamitti lama godhe yoo inni Yesuus gaafa dhalate nama duwwaadha. Erga dhalatee booddee waaqummaatu irra buufate. Ergasii maal ta'a gaafa waaqummaan irra buufatu parsanii lama ta'a jechuudha. Noo kana fudhachaa hin jirru nu. Nuuni Yesuus gaafa inkaarneet ta'ee parsanii tokko keessaa neecharii lama jiraa jenna. Kun jala murameera bakka. Wanta ganuun kan dandeenyedha. Wanta irratti haasa'uu hin dandeenyedha kana. Amala waaqummaa, amala namummaa jechuudha. Bakka. Zaan kana achi barsiisa dogoggoraadha. Kanan fudhannu taanaan barsiisa dogoggoraadha inni kan. Kanadha bakka. Barsiisi dhugaa kanumadha bakka. Kristoloojiin keenya this based of Christology zaan Chalcedonian understandingidha bakka. Zaan kana baruu qabnaa jedhee kana yaadu conclusionii kana gochuu yaadeeni bro kana. Yeah, of course, yeah. Ilaasa kanadha. Amma rakkinni jiru namni wayii Maariyaam irraati Waaqayyo iddoo wayii irraati minaamni godhame amaloota addaa garaa lamadha.
So namummaan sun Maariyaam Yesuusin deesse gaafa jennu yookiis Yesuusin godhatte gaafa jennu neecharii waaqayyummaa keessaa baasnee dubbanna yoo ta'e rakkisaadha ammas. Lakki persaniin tokko suni amala lamaan which is waaqayyoo fi amalli namummaa fi amalli waaqayyummaa garaa Maariyaam keessatti Yesuus Kiristoosiin jira jenna ta'ennaan garuu fuulii Qolaasiyas boqonnaa 2:9 irra ni jiru. Waaqayyummaa guutuun nama keessa ture isa jedhu wajjiniin wal qabataa jechuudha. Dhiifama mee al tokko hundi keessanuu dhiifama guddaa. Kun dhimmi kun dhimma doktoriin fakkaata hundi keessanuu osoo yaada kana keessa yaadni kun yaada mana keessa haasofnu malee yaada qabannee miidiyaatti. Entu buusen. Afuura kutte gaa'ee. Yooti shaanneestu. Yooti shaan. Basma. Si argeera yooti shaan. Maal akkana afuura kutuu yeeti adararri. ማል ማና ኬሳ ጅኒ ቆሎጤን ወንጀል እግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር ቃል ዳኛችን መጽሐፍ ስለሆነ ምንም No, amansiisu qabdaan ture kaa. Muhammad. Ija keessa gad darbuun. If Muhammad yaadanni kaase kuni doktiriinii waldaa hundumtuu irratti walii galtuudha malee doktiriinii maqaan Yesuusiin irratti walii galee mun wangeeliin kan irratti walii hin gallemne kun beezidiidha bakka irratti hundumtuu kan walii galudha. Kanan fudhanne immoo bakka warroota waldoota adda addaadha malee waldaa Pirootestaantii keessa mine jechuudha. Mana kana irratti haasa'amuu qabudha. Only Jesus faadha. Oriental Orthodoxy faadha. Orthodoxiin warri biyya keessaas aayidiyaa kanan fudhatanii jechuudha. Malee nuun kana beezidii keenyadha. Kana asirratti haasa'uu qabna dirqama malee. Gaafii qabaayyoo inni. La. Koi ibro ngaafatta. Guys, warri nazzala jirtan jechuudha. Gadi qabi anchi hello. Mute godhi. Eshi maalidha beektu guys. Barumsa ortodoksii warri isinitti fakkaachaa jiru inni nuun barsiisaa jirru ortodoksiin hin fudhatan ishii oriental ortodoksiin biyya keessa jiranii walaadita amlaak isa nuun jechaa jiru kana fudhatan. Kan isaan fudhatanii mi'aafesaayit godhe kan jedhudha kan isaan fudhatan jechuudha. Isa nuun gashu keessa galleen hin barsiisnu nuun dhibu kun. So isa kan ortodoksii wanta barsiisaa jiru yoo isinitti fakkaate please haadha waaqayyoo gaafa jennu Teotokosiin isa nuun dubbachaa jiru hin fudhatan isaan. Nudhaan isin abaaramtootadha jedhaniitira kan isaan nu abaaran. Isin danda'uun gara sanatti kan siqaa jiru. In case maybe lack of intanii ta'uu danda'a, informationii ta'uu danda'a malee jechuudha. Isa nuun dubbachaa jirru hin fudhatan ortodoksii. Barumsa ortodoksii warri jalqabaa kaasnee kana haasa'aa jirra bakka. Mana nama hundumaatti biilaal intinii ortodoksiidhaaf, mararaan intinii ortodoksiidhaaf jedhu. Ijoollee ortodoksii irratti hojjetan hin fudhatanii bakka. Riikardii godha, takkaashee riikardii godha hundi keessan. Takkaashee riikardii godha hundi keessan jechuudha. Isa nuun barsiisaa jiru. Takkaashee riikardii godha ishee. Takkaashee daqiiqaa sekondii 5 siniin kennu. 1 2 Koi akkas godh yeeti modereetarii riikoordii godhamu na ishee na eeyyamime. akkamitti sii kenna? Bakka modereetarii kennan dhaqiitii riikoordii kan jedhu on godh. Okay, live record kan jedhu Elaa ijoolleen as jala jirtan riikoordii bakka miitii godhiitii kenni. Ciccirtanii gadi niisinaa isa yaada sirrii dabarsaa addaan mummurtanii gadhiistan of eeggaa. Addaan lukukkutanii nama kanii qabeessa maara duubee akka shukkaara maalii jedhe arraa kutan. Aniyyuu bilaalee amman bilaalee irraa gaafii qabaachuutti jira numtuu mataan koo jechuudha. Maariyamaa dha Waaqayyoo. Walaadit amlaak jechuun haadha Waaqayyoo jechuudha. Haadha Waaqayyoo jennee yaamna jechuu keeti moo naan galle bara. Koo isa waa sittanii barsiisu.
Sultanii walakin an qabush. No, ቆይ ኤላ jechuus dandeenya garuu macaafni kan nuun jedhu jechi kun hin jiru baay'ee macaafa qulqulluu keessatti waaqayyo deessatu hin ta'in ilma waaqayyo deessaadha macaafni kan jedhu ilmi sirraa dhalatu qulqulluu ilma waaqayyo abbaa jedhamee yaamama jedhe malee eessatti macaafni waaqayyo hin deessa jedhe akkamitti jecha kan fayyadamtaati ilma waaqayyo abbaa jechuun maal inni sirraa ande ilma waaqayyo abbaa jechuun isa samii fi dacheen hin turin waaqayyo abbaa bukkee ture jechuudha Ito hin turin inni mataan isaa waaqayyoodha. Of course, so ilma waaqayyoodha gaafa jiru inni waaqayyoodha jechaa jira miti. Ilma waaqayyoo eega ta'e waaqayyoodha eeyyen. Garuu Maariyaamiin gaafa ergaman waaqayyoo Maariyaamitti dhufee dubbatee maal jedheen ayyaanni waaqayyoo sirra buufateera. Ulfinni abbaas golbobaa hin sodaatiin ayyaana qabeetti ittiin jedhe. Atiin ulfoofta ilma deessaa maqaa isaa Yesuus jedhii moggaasiin sirraa dhalatu balbala barcuma abaabilii isaa Daawit irratti bara baraan himmoo qulqulluu fi ilma abbaa jedhamee yaamama jedhe kam ergamaan Gabriel gaafa Maariyaamitti haasa'u Yohaannisis gaafa haasa'u sagalee waan hunda dura ture sagalichi waaqa bira ture sagalichi ofiisaa waaqayyoon ture jedhee haasa'eetu inni uumamu biyya lafaa dura ture jedhee haasa'ee dhumarratti lakkoofsa 14 irratti sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufateedha. Nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee ayyaanaa fi ulfina isaa ilmi tokkichi abbaa bukkeetti qabu ture abbaa irraa qabu ture argineedha. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 gubbaarraa abbaan abdullootaa naaf daarta. Yesuus fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 gubbaarratti Mucaannoo dhalateera minuu kennameera maqaan isaa gorsaa dinqii waaqa jabaa abbaa bara hangafa nagaadha. Eeyyin hangafa nagaadha. Gorsaa dinqiidha. Waaqa bara Waaqa bara ta'uu macaafni hin dubbata. Yesuus waaqayyoon ta'uu macaafni hin dubbata. Garuu inni Maariyaamiin in ulfoofti waaqa deessii otoo hin ta'in of course waaqa jennee yaamna eeyyaam. Macaafni kan jedhu ilma deesseedha. Ishi Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa kaasee lubichi gaafa Simiyoon gaafa inni mana qulqullummaatti Maariyaamiin geessite Yesuusin gaafa geessite fayyisuu kee ija koon argeera garbicha kee jireenyatti hiiki inni kun fayyina isa saba hundumaaf dhaabbateedha jedhe Simiyoon jechuudha. Afaan Giriikii hundaan nutti agarsiisaa deemtutti Qoy takkaashe Gilxii magoona kana bira naagalee wanta haasaa jirtu hundi isaa Qoy adamma waaqayyoon deessee qofa jechuu dhiiste of course Yesuus waaqa guutuu nama guutuu waanta ta'eef Yesuus Kiristoos inni gadameessa Maariyaamii keessa an akka itti amanamu fakkeenyaaf kanaan dura miidiyaa kana irratti kophaa koo ta'ee waraan lolli na rakkaa'eera amantoota biratti. Ani Yesuus Kiristoos sagalee waaqayyoo ta'ee namana. Kana jechuun sagalicha nama foonii ta'ee jedhee namana. Malee isaan abbaan ta'e dhiiga Maariyaamiin fudhatteetti foon Maariyaamiin fudhateera Yesuus qooddate waan jedhu naaf hin seenu. Maaf yoo jenne aniifati isparmii dhangala'aatu sanyiitu nama ta'e malee foon qooddanne dhiiga qooddanne hin qabnu sanyiitu dhiigas ta'e foonis ta'e lafees ta'e. So Yesuus Kiristoos immoo sagalichatu gadameessa Maariyaam keessa buufatee nama foonii ta'e jedhee macaafni yoo nutti himu Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6-7 gubbaarrattis gaafa macaafni nutti himu inni bifa waaqummaa isaa gadhiisee bifa garbummaa fudhatee waan hundumaa ta'ee macaafni waan nutti himuu fi qo'ana jala seenina. Jannoo koosini Gaafiin kee nuuf galeera qoyla. Gaafiin kee nuuf galeera. Qoy afaanitti nan kutiin akka jara Abdulloota. Afaanitti nan kutiin akka jara Abdulloota hayi. Eega akkas ta'ee macaafni hoo akkas jedha alluqqisiin haasa'uu jira baay'ee macaafni hoo akkas jedha jecha macaafa qulqulluu keessatti Maariyaamis gaafa jettu namoonni ayyaana qabeettii naan jedhu jette malee haadha waaqayyoo naan jedhu hin jenne jechi haadha waaqayyoo deessa jennee damaddamnee kaa'uu hin dandeenyu. Yesuus amala lama qabatee gara biyya lafaa waan dhufeef waaqa guutuu nama guutuu waan ta'eefi waaqummaa paartii waaqummaa isaas namummaa isaas qabatee waan jiraatuuf waan tureefis sababii isaa Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 8 Kiristoos Yesuus arras bara baraanis kaleessas arras bara baraanis inni bara baraan isuma sanadha. Wanti itti dabalame itti jijjiirame itti hir'ate hin jiru isuma sanadha lafa nuu kaa'a wanta ta'eef waaqa deessee yoo jenne ni ta'a sababii isaa waaqa guutuu waan ta'eef nama deessisoo ta'e hin ta'a garuu
Gadameessa Maariyaamii keessa kan buufate waaqa sagaleen gadameessa Maariyaam keessa buufatee nama guutuu ta'ee dhalatee jennee macaafni qulqulluu waan nutti himuu fi akkamittiin waaqa qofa deesse jechuu dandeessi ati. Jecha atamma amlaaki walaadit amlaaki jette kantu hima Yesuus hin ibsu. Ila lubbu maal jedha beekta duraanis ta'ee qoymee maar ka jettu kun qoyate. Maal jedha beekta yeedisha. Siduwaa dubbachaa hawwii takaashee hawwii. Nam bu'aa qoya nam ani subadheera qoy marga qoy lolini qoy namni yaada ofii haa fixatu namni waan hubate anillee hubadhee kan gaafii itti kaasuu kanaan waaqayyoo deesse jedhe ila waaqayyoo deesse irra deddeebitee maal jette beektaa Bilaal qoymee badho irra deddeebi'eetu yeetisha Bilaatillee jechuudha walaadit amlaak sinnil walaadit amlaak yoo jennu jette afaan Amaariffa kana fayyadamte yaani sa'aatii dheeraaf jechuudha jecha kan. So ilma deessinuun jedha malee waaqa deessinuun hin jiru macaafa. Ilmichoo waaqa garuu jecha kanaa akkamii fayyadamte irra deddeebite paartii namummaa isaa maa dhiistee siin jechuu jira nama. Yesuus waaqa guutuu nama guutuu waan ta'eef. Thank you so much. Eshi walaadita amlaak sannii gaafa jennu jedhu kun kana naase. Wayi qooshaa addisaande nalaggifadhu. So qaxxataa jecha barbaaddu walaadita amlaak kan jedhu macaafa qulqulluu irraati. Hundi keessan baafadhaa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 43. I'm not talking for myself by the way. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 43 osoo hin taane 39 kaasaatiin dubbisa. An dubbisuu koo irrachuu. Boqonnaa 1 39 kaasaatiin dubbisa. Namni dubbisu jira? 39 kaasaati yaa. akkas jedha kana booddee utuu hin turiin Maariyaam kaatee ariifattee baqattee ol baatee gara mandara Yihuudaa dhaqxee mana Zakkaariyaasitti ol galtee Elzaabeet nagaa gaafattee yeroo Elzaabeet nagaa Maariyaamiin dhageessetti mucichi gammachuudhaan garaa ishii keessaa burraaqe. Elzaabeet yommus hafuura qulqulluudhaan hin guutamte. Sagalee ishee ol fudhattee dhageessistees ati dubartoota hundumaa irra eebbifamtuudha. Mucaan ati garaatti baattus eebbifamaadha jette. Amma garuu haati gooftaa kootii dhuftee akka na dubbiftuuf ulfinni hammana ga'u eessaa anaaf ta'ee akkuma sagaleen nagaa kee gurra koo keessa bu'een mucichi gammachuudhaan garaa koo keessaa burraaqe. Abdiin gooftaan kenne akka raawwatamu beektee kan amante attam kan ayyaanamteedha jettee jedha. So haati eenyu jedha lakkoofsa gooftaa deesse haadha gooftaa jedha haadha gooftaa koo deesse isa gooftaa jedhu sanaaf immoo siin dubbisaa qoy kan biraa isa gooftaa jedhuuf ragaa sii fidaanis macaafuma qulqulluu qoy na dhaggeeffadhu qoy takkaashe ragaa kan biraa biraan deemne qoy suma kana ibsinu jalqabu. So haadha gooftaa koo jetteetti moo jennu? Jette haadha gooftaa koo jette. Isheen haadha gooftaa Yesuus. Na dhaggeeffadhu haadha gooftaa koo jechuun maal jechuudha? Jechi gooftaa koo sii deebisaan. Jechuma gooftaa koo jedhu sana sii fidaa qoy. Jechuma gooftaa koo jedhu sana kunoo dhaqatis Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 dhaqe. Dafi. Boqonnaa 8 lakkoofsa 6. Boqonnaa tokko hin jenne dhaggeeffadhu. Tokkoffaa Qorontosii boqonnaa 8 lakkoofsa 6 naa dhaqe. Siin dubbisaan. Boqonnaa 6 kana ibsa. Ibsaa naa dhaggeeffadhu. Nuuf garuu jedha. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira.
Innis abbaa isa waan hundumaa uume isa nuyiif maqaa isaatiif jiraannu isa nuyis maqaa isaatiif jiraannus akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Dhageessa waaqayyo tokkichatu jira jedhee ka'eet as deebi'ee hammas maal jedhe gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa waan hundumtuu ittiin uumame jedhe. Gooftaa inni dhalate kun egaa Yesuus Kiristoos isa waan hundumtuu ittiin uumame. Sagalicha jechuudha. Waaqayyo kan inni ittiin uume sagalee isaatiin waan hundumaa uume. Gooftaan tokkichi kun Yesuus Kiristoos. Waaqayyo tokkichi immoo kun kophaadhuma isaatti waaqayyo tokkichatu jira jedhe. Deebi'eet immoo gadi siqee waa'ee gooftummaa gaafa himu immoo Yesuus Kiristoosiin maqaa dha'uuf maal jedhee Yesuus akka gooftaa ta'e. Gooftaan Yesuusiin akka ta'e waaqayyo otoo hin taane. Waaqayyo isa abbaa otoo hin taane. Waaqayyo abbaa tokkichatu jira jedhee ka'eet ammas gadi siqee immoo Yesuus gooftaa jedhe. Kanaafuu Yesuus gooftaa sanatti kan dhalate karaa maarame. Malee waaqayyo abbaa miti kan karaa maarame dhalate. Waaqayyo abbaa inni maqaa dha'e yaa jamaa'ii haaltaatanis. Waaqayyo abbaa maqaa dha'e just wanta haasaa jiru adda baafadhaa mi. Waaqayyo abbaa inni maqaa dha'e hin jiru. Dhaggeeffadhaa please. No Bilaal situ waliin rukutuu jira Bilaal asitti dhiisi dhugaa si himaa. Dhaggeeffadhaa. No. Elaasi maaliif beektaa? Gaafa ibsitu otoo jala teessee qoy otoo yeroo argadhee waraabeen si dhageessisa. Ila gaafa ibsitu gaaffii kaasa jechuun na taasisuuf. Guutummaan isaa viidiyoon jira. Kaa TikTok irratti. Dhaggeeffadhu gaama ifa waan sitti himu dhuguma waaqayyo Maariyaam haadha waaqayyootiin jedhu Luqaasinni tokko Takkaanaa dhaggeeffatanii waan dubbadhaa. Qoy hawwi takka dhaggeeffadhu. Qoy takka misunderstandingii waan godhaniiru laasirratti. Isinii wanti isin hin hubanne waaqayyo abbaa fi ilma gidduu garaagarummaa jiruu fi ilaamma economical trinity kan jedhamu jira. Inni akkamitti ibsama? Yesuus waaqayyo abbaa, waaqayyo ilma, waaqayyo hafuurri qulqulluu maaliinna tokko kan ta'an maaliinna sadii kan ta'an kan jedhamee ibsamu jira jechuudha. Sadan isaanii neechariidhaan gargardha. Neechariidhaan jechuudha. Divine neechariidhaan gargardha. Equaliidha immoo qixxeedha immoo divine neechariin isaanii waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Sadan isaanii waaqayyoodha. Gaafa jennu immoo akkasti keenya jechuudha. Ontological trinity keessatti. Economical trinitiin garuu Yesuusii waaqayyo abbaanii biyya lafaa uumuudhaa fi karaa Kiristoos Yesuus ni karoorsee ilmi immoo in raawwate hafuurri qulqulluu immoo fiixaan baasee jennee hojiidhaanii kan hirruufdhaa jechuudha. Nuun ammaa waaqayyo abbaan waaqadhaa jennee Yesuus Kiristoos immoo waaqa minii jechuu hin dandeenyu laasirratti. Kanaaf iyyuu Maariyaamii garaashee keessatti waaqayyoon baattee gaafa jennu waaqayyo ilmaanii waaqa sababa ta'ee fi waaqayyo baattee jedhamee difinishinii sanaan kaa'uu hin dandeenya jechuudha. Waaqayyo ilmaan waaqadha. Abbaanis waaqadha. Hafuurri qulqulluunis waaqadha. Kanaaf iyyuu Maariyaamii garaashee keessatti tiriinitii keessaatii isa lammaffaa sana garaashee keessatti waan baattee fi haadha waaqayyoo jedhamti. Eessaa fiddeeti? Isa lammaffaa qoy akkamitti abbaa fi ilma gargar qoodde Yesuusoo aniif abbaan tokko jedhe ati eessaa fiddeetu abbaa fi ilma gargar qoodde isa lammaffaa garaatti baatte jetteme ibsa godhi luqqisii faana haase ogguu haasoftan sadan tokko maatti naman taate. Ansin qaba amma faana naasa namni kaanuu callisa ina ariifatte waan ta'eef jechuudha. Nin amana abbaatti nana mana ilmatti nana mana qoy marga abbaatti nana mana ilmatti nana mana hafuura qulqulluutti nana mana ati garuu ka jedhuu jirtu garaagarummaa abbaa fi qoy naman tamini dhaggeeffadhu. Inaman tamini na dhaggeeffadhu inaman tataanaanii maaliin gargardha maaliin tokkodha sadan tokkummaa naaf ibsimeeski. Ati ibsi situ gargar jedhe situ garaagarummaa abbaa fi ilmaa wallaaluudha jette ati qoy situ garaagarummaa abbaa fi ilmaa wallaaluudha jette mee garaagarummaa abbaan isa kana ilmi isa kana jedhii macaafa qulqulluu wajjiniin ibsi baragaa wajjin cal jettee naasa'iiniiti jechuudha. Amma maal jette paartii lammaffaa gadameessatti baatte Maariyaam jette eessaa fiddee jette jecha kan hay. Kana duwwaa paartii isa lammaffaa Yesuus Kiristoos kanatti nuu ibsitu qoy sit nuu ibsaa qoy nuu dhaggeeffadhu meerjii qoy dhaggeeffadhu miraar kan jettu kun nuu ibsita qoy sirriitti nuu ibsita itti dabaltee hawwiin jettee sanatti dabaltee macaafa qulqulluu wajjin nuu ibsita maal jette amma
waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu itti qoba qobaadhaan waamte waaqota kana sadan. Waaqa sadii goote na dhaggeeffadhu. Yesuus gaafa bartoota isaatiin maal jedhee maqaa abbaa, maqaa ilmaa kana hafuura qulqulluutti. Maqaa hafuura qulqulluutti, maqaa abbaa, maqaa ilmaa hafuura qulqulluutti cuubuudhaan bartoota koo godhaa jedhe moo waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluutti cuubuun bartoota koo godhaa jedhe. Ragaa qabaatte ragaa fidiitii isa macaafa qulqulluu keessatti waaqa ilmaa, waaqa abbaa, waaqa hafuura qulqulluu kan jedhu waaqonni kun sadan akkatti isaanii jiran sannaaf macaafa qulqulluu keessaa toora galchiitii jechuudha. Yesuus afaan isaatiin kan jedhe maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko jedhe. Waaqayyo nuti an kan beeku waaqa tokkicha akka jiru beeka. Waaqni tokkichi kun immoo karaa sadii akka mul'ate beeka. Tokko karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nama ta'ee akka mul'ate yookaan bifa namummaa uffatee Ibroota boqonnaa 1:1 kan ragaa naa bahu. Tokko lammaffaa Waaqayyo abbaan karaan inni mul'ate karaa bifa guggeetiin karaa hafuura qulqulluutiin akka dhufee biyya lafaa irratti mul'ate. Lama sadaffaa Waaqayyo abbaan immoo waaqayyummaa isaatiin sagaleedhaan raajotatti duraan akka dubbachaa ture. Isas Ibroota boqonnaa 1:1 ragaa naa baha. Ani macaafa qulqulluudhaan jedhan. Kun macaafni qulqulluu kan inni waamu maqaa waama malee. Mee macaafa qulqulluu keessaa Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmaa, Waaqayyo hafuura qulqulluu waaqota kana sadan naa tarreessi. Caaffata gubbaarraa akkasumatti naaf fidi. Maal jechuudha kun ikkoo waaqayyo abbaanii waaqa mini jedhee namanuu jechuudha. Akkas jechuun ilmi immoo waaqa mini jedhee namanuu hafuurri qulqulluu waaqa mini jedhee namanuu jechuudha. Namni kana siin jedhe jiru. Siin jedhaaru obboleetti. Dhaggeeffadhu akkana jedhee namanuu jechuun jedhiin qoy. Yoon dubbadhee sii galamini ani. Yoon dubbadhee sii galamini yoo dubbatte naan galu. Yaadaan naan galu akkamitti naa gala. Na dhaggeeffadhu akkitti naa galu yoo macaafa qulqulluu ragaa baasan malee naan galu. Qoy ragaa macaafa qulqulluu yoo baafame naa gala. Macaafa qulqulluu natti argisiisiti. Macaafa qulqulluu gubbaarraa waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu kan jedhu waaqota kana sadan macaafa qulqulluu lafatti barreeffamee jiru arguu barbaada nama. Jecha kana jettee akkasitti dubbachaa jirta waan ta'eef jechoota kanaan akkatti akka barreeffamee jiru. Ani immoo Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19-18 Yesuus gaafa dubbate maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluutiin cuuphaa bartoota koo godhaa jedhe malee maqaa waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu hin jedhe. Macaafa qulqulluu Hin jiru. Kanaafuu nu jedhe macaafa qulqulluura waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu hin jedhu. Jechi gaa paartii lammaffaan baatte Maariyaam. Waaqa paartii lammaffaa baatte Maariyaam. Jiru eessaa dhufe? Ragaa kanarraa nuufuu dhiyeeti. Hayi. Diivaan obboleetti dhaggeeffadhu. tokko naasaa nagaa jecha macaafa walii kennaa gaa girgirri dhaabaati. Itti eenyu feenyu taasaa jira amma badhaatuu fi Dhaggeeffadhudha obboleetti. Girgirri lubu. Maqaa duwwaa itti. Marga. Si'a fa'aati. Dhaggeeffadhudha. Dhaggeeffadhu. Annan Bilaala dubbadhaa ibsu. dubbachaa altamini. Bilaala haasa'u. Bilaala ibsu. Qoy Bilaal kana hin jenne baay'ee. Bilaal kanatti si namanu. Ati jecha amma paartii lammaffaa isa qoy. Maraaraa kiyyaatillee waan tokko waaqa abbaa ilmaa kan jedhu miti maqaan jira. Paartii lammaffaa baatteedhe bara. Paartii isa lammaffaa sana baatteedhe. Kana weessaa biloonaa dubbatu. Please. Biloonaa dubbatu Maraaraa biloonaa dubbatu qoy biloonaa dubbatu. Ati waaqa sadii sababii waamteef ilaa sababii waaqa sadii waameef waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu jedhee waaqa sadii sababii waameef waaqa isa lammaffaa deesse Maariyaamiin jedhe. Ani kanan fudhu waaqni sadii lafa kaa'amee waaqa isa kan ilmaa deesse Yesuusi. Waaqa sadiin jedhee mini dhaggeeffadhu badhaatu. Waaqa sadiin jedhee mini dhaggeeffadhu. Jette. Neechariin suni. Neechariin sun. Qoyme neechari dhiisi. Neechara dhiisi. Afuma Oromiffaan haasofna. Kottu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu obboleessa ko. Dhaggeeffadhu. Waan ati jette si himee darba. Bilaalitti darbina amma kana booda akka Waaqa sadii si jedhamee si Dhaggeeffadhu. Kaleessas viidiyoo tokko kan waraabame dhagayeera. Waa'ee Yesuus Kiristoosiin gaafa dubbattu maal jettee akka sukkaaraa fi maanni maqaan isaa akka sukkaaraa fi qixal shaayitti walitti makamee iddoo tokkotti tokko ta'ee gabbaye. Jecha akkanaatiin akka viidiyoon kee waraabamee gabbaye argeera. An kana booda si wajjiniin akkana haasa'uun barbaadu. Namni akkana waraabuun barbaadu. An kana akkasteen haasofne. Qo'qicheeta kana dhaggeeffadha. Ibsa kanarratti kan kennu qo'i bismuutii qabadhu.
ibsa kanarratti kan kennaa ture barumsa garasii barsiifamaa ture ibsi garuu irraa kutanii gadhiisa viidiyoo boru laayivii kokoo irra daadar godhee na fidaa jechuudha barbaadamu yoo seera wal hubattamu daddafaa chaarjii irratti cufaa jira ittuma fufa barumsi naabbatu waan ta'eef understand wal godha. Guys, ani isti Viidiyoo ciccirame. Mee jechuudha. Waan ta'e baruun barbaada. To be honest ammachuu namoota sirra jirtan irraati waa'ee Sillaasee irratti jechuudha. Waan ta'e baruun barbaada ergixanyaa ta'e jechuudha. ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ gaafa inni cuuphame ኢየሱስ ክርስቶስ lafa irratti cuuphamaa jira. Abbaan samiiraati ilma koo jaallatamaa jedheera. Hafuurri qulqulluu bifa gugeedhaan dhufeera jedha. So sadan tokkummaa waaqayyoo iddoo kana bira jiru istii lamman keessan saayidii lamman keessan naa ibsa. Lamman keessan bifa gugeedha. Yes, sirriidha. Badhaatuun faasii. Sirriidha ani si ibsa. An si ibsa. Eshi. Tole bifa gugeedhaan inni jennee fi hinnumti ani waaqayyoo karaa meeqaan mul'ate jenne. Karaa sadii mul'ate. Tokko waaqayyummaa isaa sagaleedhaan mul'achaa ture yookaan dubbachaa ture sagaleedhaan raajotatti karaa adda addaatti itti dubbachaa ture. Caaffata qulqulluu ragaa naa ba'a. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Sagaleedhaan raajotatti dubbachaa ture. Eenyu waaqayyoo abbaan. Sagaleedhaan jiraachuu isaa beekaa turan. Eenyufaan raajonni duraanii tokko. Yesus Kiristoosiin immoo dhufee karaa ilma isaa Kiristoos Yesuusiin bara isa haaraa kana immoo dhufee argame. Kakuu haaraa kanarratti. Kanas ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa lama ragaa naa ba'a. Eenyutu karaa ilma isaa dhufee argame? Waaqayyo isa ijaan mul'achuu hin dandeenyetu karaa ilma isaa nutti mul'atee caaffata qulqullaa jedhu badhaatu jedhe miti. Lama karaa inni mul'ateen si himaa jira. Sadaffaa waaqayyo abbaan immoo karaa kamiin mul'ate? Of mul'ise. Karaa hafuura qulqulluu bifa gugeedhaan gaafa Kiristoos Yesuus cuuphame sagaleen akkuma duraanii jechuudha labbiftii waaqayyo sadan tokkummaa waaqayyo iddoo sanatti mul'ate. Iddoo kamitti gaafa Yesuus cuuphame san akkamitti naan jedha. Sadan tokkummaa waaqayyo sun iddoo sanatti sirriitti gallatamee mul'ate. Akkamitti sirrii isin ibsa. Samiidhaa sagaleetu dhagahame. Sagalee isa kam isa kanaan dura eenyu fa'ii raajota duraanitti dubbachaa ture caaffanni qulqullaan jedhu san. Sagaleen samaayidha. Inni kun ilma koo isa jaalatamaadha. Isa feeti koo ittiin raawwatamudha. Isa dhagaa kan jedhutu dubbatame. Dura waaqayyo maaliin mul'achaa ture? Sagalee akkanaatiin itti dubbata ture. Raajota duraanitti sagaleedhaan akkasumas immoo wantoota garaagaraatiin sagaleedhaan dhufee isaanitti mul'ata ture. Malee harkaan qabatamee ijaan hin argamu ture. Sagalicha isa duraa sana dhageessise. Sagalee isa duraan yeroo duraan ittiin of mul'isu sana dhageessisee inni kun ilma koo isa jaalatamaa jedhee samii dubbate. Sagalee isa duraanii san jechuudha. Tokko sagalee toofoon hin uffatiin jechuudha. Lammatammoo karaan inni dhufee ittiin mul'ate sana eenyu laatiin bifa hafuurri qulqulluun dhufe immoo samiidhaa eenyu irratti buufate? Yesuus Kiristoos irratti yeroo inni cuuphame itti mul'ate. Irratti buufate. Bifa guggeetiin gaafa dhufee irratti buufatu sana immoo Yesuus Kiristoos maaliin guutameera? Hafuuraan guutameera. Abbaan isa eessa jira? Asuma jira sagalee isaa asuma dhagahame. Hafuurri qulqulluu eessa jira? Asuma karaa bifa guggee fakkaatuun dhufee argame. Ilmi isa eessa jira? Yesuus Kiristoos isa cuuphame san. Isuma ilma koo jedhamee waamame jedha san. Kanaafuu abbaanis ilmis hafuurri qulqulluus asumatti argaman jechuudha. Jarri kun gochaan isaanii gargarii toon ta'anii tokkumaadha. Sadan waaqa tokkoo lafixeera qo'i marga. Sadan waaqa tokkoo kan jennuuf Yesuus Kiristoosis qobaasaa ofii kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Qobaasaa baheen hojjetu. Abbaarraa adda bahe. Wanti Yesuus hojjetus namni Yesuusitti amane waaqatti amaneera. Waaqayyo abbaatti amaneera. Namni Yesuusitti amane hafuura qulqulluutti amaneera. An kan hin beeku. Namni waaqayyo abbaa waamne jechuun Yesuus Kiristoos waamne jechuudha. Yesuus Kiristoos waamne jechuun waaqayyo abbaa waamne jechuudha. Hafuura qulqulluu waamne jechuun Yesuusin waamne jechuudha. Abbaa waamne jechuudha. Muluun isaanii gargarii miti. Maaliifuu Yesuus abbaarraa adda bahee homaa gochuu hin danda'u caafata qulqullaa jedha. Ani abbaarraa bahee adda homaa gochuu hin danda'u jedha. Akkan abbaa koorraa dhaga'itan faradaa'edha. Firdii ani faradus firdii qajeelaadhaa'edha. Tole Yesuus Kiristoos aniif abbaan tokko jedha. Ana argitaniittu edda taatanii abbaa koo argitaniittu jedhe. Abbaan qobaa isaatti dhufee karaan inni mul'atu hin jiru.
qobaatti bahee jechuudha. Ana namni argee ija isaatiin abbaa argeera jedhe. Eega ana beektaniitu taanaan kana booda abbaa beekuuf jirtu jedhe Yesuus afaan isaatiin jedhe. Kana caaffata qulqullaa'aa jedha. Yohaannis guutuu waaqummaa Yesuusiin ibsa. Eessatti hangateetiin qobaatti adda adda babbaasee waaqa qobaa kaa'e waaqayyo abbaa qobaa kaa'ee Yesuus qobaa kaa'ee hafuura qulqulluu qobaa kaa'uu hin danda'u. Kanaaf akkanas hin jedhe itti fufaa ibsadha. Okay, marra ko gara keenya dhufaate jechuudha. Kiliirii gochaa deemuu barbaadetan waan ta'e sababiin isaa waan barbaaduun qaba gatiin ta'eef jechuudha saayidii lamman irraa iyyuu. Keessoo tokkodha jennee yaannatee jennaan iddoo sanattis kan mul'ate samiirraati sagalee sanatu dubbate soo waama tokkotu at the same time karaa sadii mul'ataa jira erga ta'eeti fannoo irratti kan fannifame abbaadha hafuura qulqulluus ilmadhas jechuudha sababiin isaa gargar miti erga jenna ta'eeti akka tamma hittetti soo fannoo irratti kan fannifame ilmadha ilmi sunis of course abbaa wajjiniin garaagarummaan qabu kanaafuu namni na arge abbaa arge gaafa jedhu of course an abbaadha isa jedhu wajjinii wal qabata gatii ta'eefi erga akkas jenna ta'eeti fannoo irratti kan fannifame abbaadhas hafuura qulqulluudhas ilmadhas jechuu dandeenya. Tiifin deebisa. Isas namni tokko na jalaan deebisina. Isas macaafuma qulqulluun si deebisa. Ofii kiyya waan takka siin jedhu. Wanta macaafni qulqulluun hin jenne jechuu siin danda'u hin jedhus. Waan macaafni qulqulluu jedhu hin jira. Siin dubbisa dhaggeeffadhu. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waanan kennuuf abbaan koo na jaalataa jedha. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waanan kennuuf abbaan koo na jaalataa. Eenyutu deebisee fudhata? Yesuus Kiristoos. Kan du'e abbaadhaa siin jedhaan jiruwan. Eenyutu dubbachaa jira jecha kan? Yesuus Kiristoos. Kan du'e ilma yookaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Isa waan hundumtuu ittiin uumame sagalee isa foon uffate. Malee Waaqayyo abbaa isa sagaleedhaan duraan dubbachaa ture miti. Waaqayyo abbaa toon taane kan du'e Yesuus Kiristoos akkasuma itti fufee maal jedha? Itti fufee homtinuu jedha. Homtinuu lubbuu koo na duraa hin fudhatu jedha. Anumatu ofii kootii kennee malee anumatu lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf aboo deebisee fudhachuudhaafis aboon qabaa jedha. Ila dabarsee kennuudhaafis deebisee fudhachuudhaafis maalan qaba? Aboon qabaa jedha. Yesuus Kiristoos gaafa du'u namummaa isaa qofa du'e yoo jenne ilmi namaa inni du'e kun kan akka eenyu faa kan akka Yohaannis faa kan akka Phaawulos faa maa deebisanii fudhatirree lubbuu isaanii. Yesuus Kiristoos nama duwwaa du'e gaafa jennu nama duwwaa du'e yoo jenne namummaa duwwaa du'e waaqummaan achi keessa hin jiru yoo jenne akkamitti deebisanii fudhachuu hin danda'u warri kaanis. Warri dinqii taambirii raajii garaagaraa hojjechaa turan. Kanaaf iyyuu maal jedha Yesuus of danda'e asitti. Waaqayyummaa isaatiin maal jedhaa jira? Akka lubbuu sana deebisee ofiisaa fudhachuu danda'u. Aboo akka qabu. Ofiisaa baasee kennee ofii koon deebisee fudhaa jedhe. Eewu dubbate kana Yesuus Kiristoos. Kan nu du'e eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa dhalate. Yookaan ilma Waaqayyoo jiraataati kan nu du'e. Malee Waaqayyo abbaatu du'ee miti. Ayino naagaleera la waanan kiliirii ta'uu barbaade maalidha beektaa? Waanan akka kiliirii ta'u namootaaf jechuudha. Yaada namni haasaa jiru maal akka inni ta'e akka inni kiliirii ta'u waanan barbaade jechuudha. Abbaa fi ilmi tokko gaafa jennu wanta ittiin garaagara ba'an tokkollee hin qabu. Ilma waamaa irra taanaan abbaa waamaa irra taanaan ilma waamaa jirra jennatee jennaan ilma fannifame gaafa jechaa jirru at the same time abbaa fannifame maaf jechaa hin jirru akkatti amma haasaa jirtanitti. Akkitti nuti ilma fannifame jennuu fi Bilaal kun dhaggeeffadhu. Waaqayyo abbaan hin fannifamne hafuurris hin fannifamne wanti jechuu dhiifnuuf Waaqayyo harkaan hin qabatamu ijaan hin mul'atu. Ilaana dhaggeeffadhu. Waaqayyo sababii harkaan hin qabatamneef sababii ijaan hin mul'anneef Waaqayyo abbaan harkaan hin qabatamu ijaan hin mul'atu. Sababii kanaaf reebamuus hin danda'u du'uus hin danda'u. Fannoorra ooluus hin danda'u. Inni harkaan qabatamee ijaan mul'ate immoo Yesuus Kiristoos ilma isa nama ta'e. Isa bifa namummaa uffate santu du'es isuma santu du'aa ka'es. Malee Waaqayyo abbaan hin du'us Waaqayyo abbaan hin ajjeefamus Waaqayyo abbaan hin fannifamus harkaanis hin qabatamu ijaanis hin mul'atu. Caaffata qulqulluu